Duraan muuziqaa, nashiidaa yookaan immoo faarfannaa amantii kamiyyuu baasuuf istuudiyoo deemtee yeroo fi maallaqa daangaa hin qabne qisaasta. Amma garuu AI qofa fayyadamtee mana kee teessee daqiiqaa muraasa keessatti muuziqaa, nashiidaa yookaan immoo faarfannaa amantii kamiyyuu uumuun galii argachuu dandeessa. Namoonni baay'een carraa guddaa AI amma fidaa jiru kana bira rafaa jiru. Garuu gariin ammoo maallaqa tokko osoo hin baasin AI kanatti fayyadamanii galii guddaa uummachaa jiran. Akkamitti jechuun kee hin hafu. Viidiyoo kana booda namoota kaan caalaa mana kee teessee hafaltii tokko malee muuziqaa, nashiidaa yookaan ammoo faarfannaa amantii kamiyyuu AI fayyadamuun daqiiqaa muraasa keessatti hojjechuu dandeessa. Viidiyoo kana keessatti wantoota armaan gadii wal dura duubaan ni bartu. Tokko akkaataa laayiriks muuziqaa keenyaaf yookaan ammoo nashiidaa yookaan ammoo faarfannaa amantii kamiyyuu AI fayyadamtee akkamiin akka barreessinu wal dura duubaan ni barraa. Lammaffaa laayiriks gara muuziqaa akkamiin akka jijjiirru ni barraa. Sadaffaan ammoo baay'ee filatamaa kan ta'e ammoo yeedaloo namoota biroo yookaan ammoo namoota muuziqaa isaanii, nashiidaan isaanii yookaan ammoo faarfannaan isaanii vaayiraal taateerraa yeedaloo isaanii fayyadamuun akkamiin muuziqaa mataa keenyaa akka uumuu dandeenyu wal duraa duubaan ni ilaalla. Afuraffaa irratti ammoo muuziqaa keenyaaf weev yookaan ammoo dambalii muuziqaa akkasumas baakgiraawundi imeejii yookaan ammoo kavar imeejii akkamiin akka daballus wal duraa duubaan viidiyoo kana keessatti kan ilaallu ta'a. Mee osoo akkaataa isaa isin agarsiisutti hin deemin dura ati kan amma viidiyoo kana daawwachaa jirtu maaliin hojjechuu feeta? Keessa kee maaltu jira? Muuziqaa hojjechuudha moo nashiidaa hojjechuudha moo faarfannaa hojjechuu feeta? Osoo viidiyoo kanatti hin seenne jalqaba ammoo wanta murteessuu qabda. Sababni isaas namoonni baay'een viidiyoo yoo itti tole carraa hunda fayyadamuuf ariifatu. Kun ammoo faffaca'insa uumu waan ta'eef mee komentii jalatti maal irraa akka eegaluu barbaaddu komentii jalatti na beeksisi. Viidiyoo kana laayik godhuun haa eegallu. Gara barnoota keenya guyyaa irraatti kallattumaan haa dabarru. Okay guys, kallattumaan gara barnoota keenyaatti yeroo deebinu guyyaa irraa ammoo kompiitara yookaan ammoo PC xiyyaarratti isin agarsiisa. Warri PC hin qabne immoo bilbilaan isteeppiin amma isin agarsiisu kana sirriitti nafaana buutanii bilbilaanis hojjechuu ni dandeessanii jechuudha. Jalqaba irratti maal goonaa? Kiroom yookaan ammoo biraawusarii kamiyyuu tokko ni seenna. Fakkeenyaaf an kiroom kiyyan hin seenaa. Jalqaba irratti kiroom gaafan seenu haala kanaan naaf fidaas. Jalqaba irratti maal hin seenuu qabaa? ChatGPT yookaan ammoo Gemini fayyadamna. Jalqaba irratti maal gootan? ChatGPT jettanii asirratti ni barreessitanii. ChatGPT jettanii haala kanaan asirratti amma ni barreessitanii. Gaafa barreessitan jalqaba irratti haala kanaan isin dhufaa. Isa kana search ni gootanii. Fakkeenyaaf kallattumaan naa dhufaa. Isin ammoo yoo hin mazaggabatin yookaan ammoo akkaawuntii hin banatin akkaawuntii keessan imeela keessan fayyadamuudhaan ni banattu. Fakkeenyaaf gaafa imeela banattan jala kanarratti maqaa keessan maqaa isinitti banattan haala kanaan isinii fida. So isinis tartiibaan ni banattan jalqaba irratti. So erga haala kanaan banattanii iddoo sarchii kanatti amma gaafii ChatGPT ni gaafattu. Guyyaa irraa maal uumuu deemta? Fakkeenyaaf nashiidaadha moo muuziqaadha moo yookaan ammoo faarfannaadha? Mee jalqaba irratti prompt yookaan ammoo akkamiin ChatGPT akka gaafannu sirriitti waliin haa ilaallu. Jalqaba irratti maal goonaa? Gaafii ChatGPT gaafannaa jechuudha. Waan uumuu deemnu yookaan ammoo waan create godhuu deemnu sana dhaabbanne fakkeenyaaf maal jennaani? Give me the best lyrics jettaniin laala asirratti give me the best lyrics on jettanii sana booda maal gootan mallattoo xiqqoo tanii keessan asirratti mallattoo tana jidduutti maal ibsatanii fi walaloon ChatGPT'n isinii barreessu maal irratti fakkeenyaaf maal irratti barreessuu barbaaddan maal irratti muuziqaa baasuu barbaaddan maal irratti faarfannaa baasuuf yookaan ammoo nashiidaa baasuu barbaaddan sanirra dhaabbatanii mata duree keessan jalqaba irratti ni filattani. Okay? Fakkeenyaaf asirratti wanti hubachuu qabdan namoonni dandeettii walaloo barreessuu qabdan hunda caalaa fayyadamuu dandeessanii. Kanaafuu walaloo mataa keessaniitis barreessuu dandeessanii. Fakkeenyaaf mee ChatGPT'n akkamitti akkanaa barreessu waliin haa ilaallu. Fakkeenyaaf an bareedduu Oromoo jee. Waaw, an bareedduu Oromoo jee isa kanarratti akka walaloo naa barreessu niin godhaa. Sana booda mallattoo xiqqoo sana niin godhaa. Amma maal goonaa? In afaan Oromoo. Laala asirratti yoo ammoo Amaarinyaan barreessuu barbaadan in Amharic yoo Ingiliffaan barreessuu barbaadan ammoo in English jettanii garuu mata dureen kunis guutumatti jijjiiramuu qaba. Afaan silaa barreessitanii sanirra dhaabbattanii ni gaafattan. Guyyaa irraa ammoo afaan Oromootti isin agarsiisa. Isa kana haala kanaan amma ni barreessina. Give me the best lyrics on bareedduu Oromoo. Gartee amma taayitilii kiyya kun in afaan Oromoo niin godhaa. Sana booda isa kana maaliin godhaa? Search niin godhaa jechuudha. Sana booda maal godhaa? ChatGPT'n kiyya walaloo wal duraa duubaan qindeessee naaf kennaa jechuudha. Amma akkuma agartan ChatGPT'n walaloo haala kanaan bareechee naaf kennee jira. Amma asirratti wanti hubachuu qabdan walaloo mataa keessaniifis itti yaaddanii barreeffachuu ni dandeessanii. Warri walaloo ifii barreessuu dandeessan ammoo baay'ee fayyadamuu taatu. Warri barreessuu hin dandeenye haala kanaan ammoo kallattumaan ChatGPT yookaan ammoo Gemini yookaan ammoo waan barbaadan haala kanaan gaafachuu ni dandeessanii. Sana booda maal goona isa kana guutumatti copy ni godhanna. Asirratti hubadhaa AI dogoggoruu ni danda'a waan ta'eef kanaafuu barreeffama kana guutumatti maal goona copy ni godhanna. Copy ila hangasii copy
Sana booda copy goonee maal goona asirratti note keenya ni seenna fakkeenyaaf note jettanii ni barreessitanii note warri kompiitara qabdan warri bilbila qabdanis ammoo nootiin ni jira. Sana booda isa kana maal gootan noot ni jennaani. Sana booda gaafa noot jennu haala kanaan nuuf daa. Sana booda isa kana asirratti paste ni goona. Paste waaw. Amma as keessa deemee dogoggora silaa jiruun ni sirreessa. Fakkeenyaaf bareedduu Oromoo ifa mootummaa onnee koomnaamin haala kanaan naaf barreessaa. Sana booda barreeffama silaa inni itti idoo kanaas remove irraan godha. Waaw. Asirratti irraan godha. Akkasumas keessa deemee dogoggora silaa uume sirriitti ni ilaala. Sirriitti hubadhaa. Dogoggora as keessaa filuun ammoo yuunikii isin taasisaa. Kanaafuu as keessa deemtanii amma haala kanaan barreeffama kiyya keessa deemee sirreessateen jira. Isinis haala kanaan keessa deemtanii erga walaloo haala kanaan isiniif barreessee ammoo haala kanaan keessa deemtanii ni sirreeffattanii. Amma isteeppii duraa guutumaan guututti finnee jirra. Walaloo keenya barreeffannee sirreeffannee jechuudha. So amma maal goonaa as keessaa ni baana. Sana booda biraawusarii biraa tokko ni seenna. Biraawusarii tokko ni seenaa fakkeenyaaf an isa kanaan seenaa. Isa kanarraa gaafaan seenuu haala kanaan naaf daa. Sana booda jalqaba irratti maaliin godhaa? Suunoo AIJ searching godha. Waaw. Amma jalqaba irratti maal inni godha? Suunoo AIJ haala kanaan searching godha. Gaafaan haala kanaan search godhu jalqaba irratti biraawusarii kiyyarraa jalqaba irratti naa dhufa. Kun akkuma agartan isa kana naaf ta'e jira. Suunoo AI naan jira. Isa kana maaliin godha? Isa kana ni seenaa. Jalqaba irratti loogoo isaatii fi waa hunda adda baafadhaa suunoo jee haala kanaan jira jechuudha. Amma haala kanaan keessa naaf seenee jira. Gaafa suunoo keessan seentan haala kanaan isiniif daa. Jalqaba irratti maal goota akkaawuntii keenya banannaa. Fakkeenyaaf gubbaa kanarratti looginii fi join suunoo for free isa jiru jira jechuudha. So jalqaba irratti loogin isa jiru hin filattan. Yoo amma dura mazaggabattanii jiraattan imeelii keessanii loogin godhuudhaaf isin fayyada. Yoo ammoo haaraa taatan isa join suunoo for free isa jiru kana ni filannaa. Fakkeenyaaf isa kana ni filadhaa. Isa kana gaafaan filadhu ammoo haalaan itti mazaggabadhu keessaa filannoonaaf kan fakkeenyaaf googiliin, imeeliin fi kanneen kana fakkaatan jechuudha. Gaafaan join godhu haala kanaan wantoota hedduu naaf fidaa. Sana booda maal gootan jalqaba irratti isa continue with Google isa jiru kana filattanii isa kana ni filadhaa. Isa kana gaafaan filadhu imeelii kiyyatti na ajaja. Imeeliin silaa loogiin godhuu barbaaduun naaf fidaa jechuudha. Amma haala kanaan keessisaa haala kanaan naaf fidaa. Suunoo kiyya guutumaan guututti akkaawuntii banadheetiin jira. Akkuma agartan gubbaa kanarratti kireeditii 15 kanna yookaan ammoo 50 kanna kanarratti ammoo muuziq tokko generate godhuudhaaf ammoo 10 haala saniin nurraa irsaa deemaa jechuudha. Gaafa kun akka carraa ta'ee isin jalaa dhume ammoo imeela biraa fayyadamtanii imeela haaraadhaan yookaan ammoo biraawusarii biraa seentanii fayyadamuu ni dandeessanii yookaan ammoo kana log out gootanii itti fayyadamuu ni dandeessanii akka haaraatti kireeditii kana 50 isiniif kanna yookaan ammoo 50 isiniif kanna jechuudha. So jalqaba irratti haala kanaan guututti nuuf fidaa jechuudha. Jalqaba irratti maali asirratti kun akkuma agartan iddoo lyrics ijoo kanarratti maal goona barreeffama keenya yookaan ammoo walaloo silaa ChatGPT nuuf barreesse yookaan ammoo kan ifiif barreeffanne ta'uu danda'a. Isa maal goona asirratti paste ni goona. Fakkeenyaaf nuti qabannee jirra. As keessaa nootii kiyyaniin seenaa. Nootii kiyya gaafaan seenu kunoo haala kanaan barreeffadheetiin jira. Isa kana copy. Sana booda copy. Amma maalitti ni deebi'a? Browser kiyyatti ni deebi'a. Sana booda suunoo kiyya keessatti maaliin godhaa? Control V paste ni godhaa jechuudha. Waaw. Amma kallattumaan generate osoo hin goone dura settingiiwwan wal qixxeeffataniitu jira. Amma gaddeemuudhaan maal gootan? Gaddeemuudhaan galma deemtanii sana booda maal gootan? Jala kanarratti more isa jiru kunoo akkuma agartan isa kana ni filattanii. Sana booda isa kana gaafa filattan ammoo gubbaa kanarratti vocal gender isa jiru nuuf fidaa jechuudha. As keessaa hammiin filattu fakkeenyaaf dhiira yoo ta'e sagalee dhiiraa yoo ta'e male gootanii yoo dhalaa ta'e ammoo female gootan. Kanaafuu isaan keessaa kan barbaadan ni filattanii fakkeenyaaf an malein filadhaa. Isin ammoo kan barbaadan filachuu dandeessanii. Kana booda settingiiwwan kana sirreessuu yoo barbaadan sirreeffatanii garuu yoo haaluma kanaan dhiifattanii baay'ee bareedaadha jeetii yaada. Sana booda gubbaa kanatti waan hunda wal qixxeeffannee jirra. Amma walaloo teenyaas barreeffannee jirra. Sana booda maal goona isa create yookaan ammoo generate isa jiru kana isa create jiru kana ni filattanii jechuudha. Gaafa isa create jiru kana filattan ammoo muuziqaan keessan sagalee kanarra dhaabbatee maal isiniif ta'a kallattumaaf generate nuuf ta'a. Waaw akkuma agartan karaa hedduudhaan generate nuuf ta'u jira. As keessaa kan barbaadan akka filannuuf jechuudha. Filannoo hedduu akka qabaannuuf. Mee amma tokkoon isaanii haalaallu. Waaw kun baay'ee bareedaadha. Mee kan lammadaanis haa ilaallu. Bareedu Oromoo ifa mootummaa onnee koo. Waaw kunis baay'ee filatamaadha. Isa kana keessaa kan isinitti tolee guutumatti daawunlood ni godhattanii hanga inni generate nu ta'uu ni eeyna. Sana booda gaafa inni guutumatti xumurame kallattumaan sarara sadii ni filattanii sana booda as keessaa daawunlood godhattanii MP3 isa jiru kana ni filattanii sana booda daawunlood ni godhattanii amma haala kanaan karaa salphaadhaan uumuu ni dandeessanii. Haa ta'u malee garuu yeedaloo namaatii fi akkasumas baag muuziq vaayiraal ta'e wajjin akkamiin akka fayyadamnu guutumatti haa ilaallu. Jalqaba irratti noormaalii akkamatti daawunlood godhachuu dandeessanii garuu kun ammoo piroofeshinaalii miti.
viral godhaaf ammoo malaan amma isin garsiisuu kana sirriitti fayyadamtanii kana fayyadamuudhaaf maal gootan jalqaba irratti muuziq viral ta'e ni barbaaddanii yookaan ammoo nashidaa yookaan ammoo faarfannaa viral taate ni barbaaddanii mee fakkeenyaaf an Ali Birraa irratti dhaabbadhee haa hojjennu fakkeenyaaf jalqaba irratti iddoo pilaastaniin filadhaa sana booda maaliin godhaa TikTok niin seenaa TikTok gaafan seenu haala kanaan TikTok keessa seeneetiin jira jalqaba irratti maal gootan iddoo sarchi jedhamu kan inni filattanii iddoo sarchi jedhamu kanatti muuziqaa silaa viral ta'e yookaan ammoo namoonni baay'een daawwatu sarchi ni gootanii mee fakkeenyaaf an Ali Birraa irratti isin agarsiisu Ali Birraa jee sarchi niin godha gaafan sarchi godhu Ali Birraa fakkeenyaaf muuziqaa isaa guutuu kan viral ta'e yookaan ammoo namoonni baay'een daawwatu haala kanaan naaf fidaa waaw isa kana fakkeenyaaf isa jalqabaa kan inni filadhaa waaw muuziqaa kana jechuudha kan namoonni baay'een amma daawwachaa jiranii yeedaloo kanaatii fi akkasumas muuziqaallee kana fayyadamuu ni danda'a kana keessaa maaliin godhaa isa kana kooppii niin godhaa kooppii gaafaan godhu sana booda ammallee maaliin godhaa biraawusarii haaraniin seenaa iddoo pilaastana filachuudhaan sana booda maaliin godhaa muuziqiyyaa baakgiraawundi isaa muuziq kana niin dabarfadhaa koompitara kiyya keessatti yookaan ammoo bilbila kiyya keessatti fakkeenyaaf TT daawunloodar jettanii sarchi ni gootanii jalqaba irratti TT daawunloodar jettanii haala kanaan sarchi ni gootanii gaafa haala kanaan sarchi gootan jalqaba irratti haala kanaan isin fidaa sana booda isa kana ni seentanii sana booda liinkii silaa amma kooppii godhanne liinkii amma silaa TikTok irraa kooppii godhanne kana maal gootan iddoo kanatti peesti ni gootanii Control V warra koompitara fayyadamtan warra bilbila fayyadamtan ammoo qaqqabdanii teessisanii sana booda isa kana maal gootan daawunlood isa jookan ni filattanii sana booda daawunlood keessaa jala kanatti wantoota idilee isiniif fidaa sana booda MP3 isa jiru kana maal gootan daawunlood ni gootan jechuudha. Kiloos waaw aadsi qaba. Sana booda kallattumaan maal gootan muuziqiyyaa naaf dabree jiraachuudha kilaasikaalli isaa. Amma maaliin fayyadamaa kilaasikaala isaanii bifa firii ta'ee fi akkasumas yeedaloo isaatiin fayyadamaa. Kanaafuu karaa gabaabaan daawunlood naaf ta'ee jira. Isinis kallattumaan daawunlood ni godhatanii. Okay, amma maal goonaa soonoo kiyyatti niin deebi'aa amma soonoo kiyyatti gaafaan deebi'u maaliin godhaa jalqaba irratti iddoo audio jettu kana niin filadhaa iddoo audio gaafaan filadhu haala kanaan naafidha sana booda as keessaa upload isa jiru kana niin filadhaa amma muuziqaan amma daawunlood godhadhe kana kallattumaan oliin baasaa isa upload jiru kana niin filadhaa isa upload jiru gaafaan filadhu keessa kiyyatti haala kanaan dabarsaa muuziqaan amma daawunlood godhe amma kallattumaan niin filadhaa fakkeenyaaf isa kana waan ta'eef isa kana open upload ni godha. Waaw, amma muuziqaan kiyya gubbaa kanatti upload naa ta'ee jira jechuudha. Amma as keessaa maaliin apply godhuu feetan yookaan ammoo maaliin wal fakkeessuu feetan kan jiru wantoota hedduu nu fidaa. Isin maal gootan hunda isaa right irra gootanii hunda isaa right. Waaw, amma kana hunda sagalees ta'ee yeedaloos ta'ee akkasumas waan isaa mara maaliin godhaa niin fayyadamaa. Sana booda maaliin godhaa guututti gubbarratti upload naa ta'ee jira muuziqaan kiyya sana booda isa kana continue malee continue. Wow, amma asirratti gaaffiin jirtu tana walaloo mataa isaa qabaa. Do you want to overwrite your current lyrics kan jiru isiniif dha yookaan yoo barbaadan ammoo sagalee isaatii wajjin waa hunda ol baasuu dandeessanii garuu keep my current kan jiru ni filattanii. Isa kana maal gootan jala kanarratti current keessan kan duraanii isiniif ta'a jechuudha walaloon keessan guutumatti isiniif ta'a. Amma asirra dhaabbatee yeedaloo isaatii fi waan isaa mara fayyadamaa jechuudha. Sana booda maal gootan isa kana maal gootan create isa jiru kan filattanii create gaafa gootan ammoo haala kanaan muuziqaa keenya nuuf uumamaa jira jechuudha professional ta'e muuziqaa nama barbaadanii kan yeroo ammaa viral ta'e haala kanaan yeedaloo isaatii fi sagalee isaatis guutumatti fayyadamuu ni dandeessanii mee bu'aan isaa maal akka ta'e wal duraa duubaan ni ilaalla erga inni haala kanaan ta'e fakkeenyaaf mee jalqaba irratti bannee waliin ilaalla. Wow, amma yeedaloo isaa bifa bareedaa ta'een nuuf ol baasee jira. Waaw, akkuma agartan kanaan mee kan lamadaanis haa laallu as keessaa kan bareedaa irra ta'e ni filattanii mee kan lamadaanis haa laallu. Waaw, kunis xophiidha. Mee kanaafis guutumatti wal duraa duubaan haa ilaallu.
Wow guys, sana booda maal gootan as keessaa amma erga haala kanaan tartiibaan godhannee booda maal goonaa muuziqaa keenya guutumatti yookaan ammoo nashidaa teenya yookaan ammoo faarfannaa keenya guutumatti daawunloodni godhanna. Amma haala kanaan as keessa deemtanii maal gootan sarara sadii filachuudhaan daawunlood godhattanii akkuma agartan amma muuziqaa kallattumaan daawunlood naaf ta'ee jira jechuudha. Amma wanti guddaan ammoo weevii isaa argachuudha. Weevii muuziqaa kanaa eessaa arganna? Weevii isaa argachuudhaaf maal gootan jalqaba irratti iddoo muuziqaa iddoo pilaastaranii filattanii sana booda gubbaa kanatti muuziq wave generator jettanii haala kanaan search ni gootanii waaw music wave generator jettanii haala kanaan search ni gootanii gaafa isin search gootan jalqaba irratti maal isin fida jalqaba irratti sound wave generator isa jiru kana nu fida isa kana okay ni goona isa kana ni seennaa jechuudha kun maaliif nu fayyada music keenya bifa bareedaa ta'een add godhuuf nu fayyada osoo viidiyoo waliin baafne haala kanaan add godhuu qabdanii sana booda maal gootan iddoo add sound jiru kana filattanii sana booda haala kanaan iddoo add sound jiru kana gaafa filattan ammoo amma sound waving keenya vid keenya amma keessa haala kanaan nuuf ta'a sana booda maal gootan iddoo upload file yookaan ni filattanii sana booda muuziqaa keessan yookaan ammoo nashidaa yookaan ammoo faarfannaa silaa sonoo keessaa daawunlood godhatan maal gootan ilaa asitti upload ni gootanii fakkeenyaaf an adniin godha fakkeenyaaf muuziqaa waaw amma haala kanaan muuziqaan kiyya upload naa ta'u jira muuziqaan keessan upload hanga isinii ta'u obsaan ni eeydanii waaw amma muuziqaan kiyya haala kanaan annaaf ta'e jira fakkeenyaaf arguudhaan ilaalame waaw amma haala kanaan kan inni dabarse haala kanaan jira isinis keessan ol baaftanii sana booda weevii as keessaa kan barbaaddan filattanii fakkeenyaaf weevii tamtu isinitti tola as keessaa ni barbaaddanii okay as keessaa kan barbaaddan filattanii fakkeenyaaf an weevii isa kanaan fudhadhaa isa kana adniin godha waaw gizee gootan haala kanaan ilaa asitti godhuu hin dagatanaadha amma mee kalara isaa kan barbaaddan filattanii kalara isa jiru kana filachuudhaan fakkeenyaaf adii haa goonu waaw so amma haala kanaan goonee jirra amma ammoo backgroundidha backgroundin keenya gurraacha ta'ee jira isa kana filachuudhaaf maal goona isa image yookaan filanna isa image gaafa filannu wantoota lama nuuf fida generate fi uploadidha yoo ammoo suuraa teessan yookaan ammoo tan ol baasuu barbaadan feetan upload ni gootanii isa kana filachuudhaan yookaan ammoo generate gootanii suuraa normaalii as keessaa filachuu dandeessanii fakkeenyaaf an isa kana ni filadha waaw amma isa kana guutumatti ni filadha sana booda amma suuraa tiyya maaliin godha niin bal'isa ilaa hanga dhumaarratti waaw amma akkuma agartan amma weeviin kiyya gubbarra hin jiru kanaafuu weevii kiyya jalaarraa eegalee gubbarratti waliin deebisa waaw waaw weevii kana ammallee xiqqoo xiqqeessina waaw amma backgroundii keenya tolchine jirra weevii keenya add goone jirra amma maal goona kallattumaan dan isa jiru kan hin filadha isa kana booda maaliin godha export video isa jiru kan hin filadha amma viidiyoon kiyya maal ta'a kallattumaan gara kompiitara kiyyaatti yookaan ammoo bilbila kiyyaatti naaf dabra jechuudha haala kanaan hanga inni xumuramu ni eega rending naan jechaa jira amma maaliin godha kallattumaan isa kana play godheen ilaala amma kana daawunlood godhachuudhaaf maali iimeela keessaniin isaa websaayitii kanarratti ni mazgabatanii kallattumaan daawunlood ni godhatanii jechuudha guys so viidiyoon keessan muuziqaa keessan yookaan ammoo nashidaan keessan haala kanaan guutumatti qophaa'ee jira viidiyoo kana amma kallattumaan gara YouTube keessanii TikTok keessanii fi akkasumas sooshaal miidiyaa keessanii kamiyyarrattuu ol baasuu yookaan ammoo maxxansuu ni dandeessaniin isiniin jaa amma haala kanaan guutumaan guututti tartiiba kanaan isiniif galee jeetii yaada viidiyoo kana keessatti waan hedduu akka barattan abdiin qaba gaafis ta'e yaada kamiyyoo qabaattan ammoo karaa komentii na beessuu hin dagatinaadha viidiyoon kun yoo isinitti tolee immoo laayik godhuudhaan akkasumas channel kanaaf haala taatan immoo subscribe godhuudhaan maatii keenya dabalamuu hin dagatinadha akkasumas namoota biraatiif share godhuu hin dagatinadha haala kanaan viidiyoo bareedaa kana uumnee jirra